mootummaan seera tokko yeroo baasu baankota hundumaaf tajaajila jechuudha. Baankota hundumaaf tajaajila. Maaliif hundumtuu harka mootummaa jala buluu ijaa ta'eef nigdi baankiin illee Awaashiin illee akkasumas immoo Oromiyaan illee Siinqee baankii Amaaraa baankii hundumtuu baankonni Itoophiyaa keessa jiranii hundi isaanii harka mootummaa jala buluu jechuudha. Seerri mootummaan baasu immoo hundumarratti dalagaa jechuudha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kiyya galata rabbii. Warri mana qofaaraa taatanii laayikii, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa jechaadha. Odeeffannoon har'aa maallaqa irratti isinii kennuu barbaade. Ijoolleen hedduugaa maallaqa karaa gabaa gurraachaa ergannee wayimoo karaa Itoo Bilaak Maarkeettii wayimoo karaa Hawaalaa ergannee miiseejiin galaa hin jiru. Warroota maallaqa irratti erganne irratti miiseejiin galaa fi hin jiru. Warra jettanii fi miiseejiin orkamee jira. Okey, miiseejiin karaa eessaallee ergadhu miiseejiin hin seenu jechuudha. Miiseejiin hin seenu maallaqa sana gahuusaa maatii keetu deemee baankiitii ilaalaa jechuudha. Yogguu ilaalu immoo gaaffii hedduutu jira jechuudha. Obboleettiin keenya waan jette guyyaa 12 dura maallaqa kan darbeefi jechuudha. Guyyaa 12 dura Awaash baankii irratti maallaqni darbeefi isaan odoo miiseejii eeganii gaafa deemanii gaafatanii maallaqni gahee jira eessarraa dhufee jedhanii gaaffiitti jalqabnaan obboleessi goggatee ba'ee jette gaaffii sana xumuruu dadhabee jechuudha. Maaliif maallaqni yeroo akka taphaatti maallaqni ishee immoo baay'ee guddaadha dhugaa dubbachuu fi naannoo 100,000 fi 15,000tti siqaa. Innaa maallaqni ishee immoo guddaadha. Kanaaf gaaffii ni gaafatu jechuudha. Ni gaafatu. Utuma biyaansi 30,000 akkuma 20 manaaminiitu taatellee okey asuma Itoophiyaa irraatii naa darbee wayimoo akka kana naa darbee jedhee jalantinaa jechuu danda'a. Garuu maallaqni ishee xiqqoo guddaa ijaa ta'eef haalli hojii isaa maal akka ta'e maal akka dalagamu hin qoratamaa. Ijoo kozim jettanii ani har'a milkoofteef ji'arraa hin milkooftu. Lakkii adabadhaa maallaqa keessan karaa baankii ergadhaa. Karaa baankii amma 43 galee jira dirhamni Dubaay tokko. Baankii nigdi baankii jechuudha. Awaash baankii immoo 44 galee jira jechuudha. Karaa baankiillee akka malee dabalaa jira. Maaliif ergitanii maallaqa keessan nyaatamtu? Maaliif? Yoo isin harka taa'e isin gubaa yaani shintibeetii dhiqxee ji'a tokko guutuu eegdee fiddee yoo obbira keessa si gubaa hamma maallaqni naafaa dabalu hangabaa gurraacha irra deemtu kana argachuun qaba yoo jettee murteessite of harka kaa'i. Lakki isheen gabaa gurraacha irratti arga'u kun natti haftu yoo jette immoo maallaqa kee karaa baankii ergadhu. Ofillee rakkisin namallee rakkisin jechuudha. Amma mucaan kun guyyaa 11 guutuu maallaqa koo darbitee dhufti baay'ee darbitee mana gaafatti waan as chokkaa illee na gaafatte hin jiru anillee biizii ejaan tureef jechuudha. Tokkoffaa itu nan gaafate isheen irratti ergite jechuudha. Hin darbamuu hin darbummoo jettillee nan gaafanne ani dhiisee jira waan akka kana keessa harka koo baafadhee jira jedhee isinii himeen jira maaliif an jirechuu barbaada. Isin yogguu namni isinitti dubbatu qalbii isinitti fakkaata. Warra nyaatametu beeka. Ijoollee sadii intalli tokko gizee sadii nyaatame jechuudha. Gizee sadii hin jiiltu. Namuma tokko aynatuma namuma tokko takka diraama 3,000 ergee fi birrii Saawudi Arabiyaa akkaawuntii silkii kiyya irratti bananii jiroonni koo jette ofii kee dabarfadhu maallaqa kee unuun galchu naan jedhanii gizee takka birrii diraama birrii biyya sana birrii Saawudi Arabiyaa 3,000 ergee jette na nyaate jette. Ammas immoo ani koo immoo lafaa kaataniillee namni tokko maallaqa erguusaaf erguu isuusaalleetu addan baafatanii kan irratti maallaqa ergitanu. Takka immoo meeqa na nyaate jette. Ammas immoo nama biraa irratti erge kunoo eega maallaqni isa bira ga'ee silkiin irratti cufateetti. Kalaas takka nyaatamte lammata nyaatamte sadaffamaa nyaatamta. Birrii waggaa tokko maa nyaatamta. Takka dirhama 3,000 yoo nyaatamte koo birrii ji'a 3ti biyaansa. Takka immoo dirhama 1,000 yoo nyaatamte birrii ji'a 1ti ji'a 4. Ammoo ji'a 5ffaa birrii ji'a 5 maa nama qallabdu. Bakka yeroo ammaa kana maallaqni darbaa hin jiru. Of harka kaa'i. Lakkii nan dabarfadhu yoo immoo dabarfadhu hin dhaga'u yoo jette maasii gochuu hin dandeenyu. Sababni isaas kan abbaarra beeku budaadha jedhee Oromoo. Isin caalaa ani isinii beekuu hin danda'u. Hamman beekurraa sii hima, hamman dhaga'urraa sii hima, hamman baradheeraa sii hima, fudhatta, jibbite niista. Hin ergiinaa karaa gabaa gurraachaa kaalaas. Maatii keessanitti xoosii hin ta'ina. Birriin irra deemtu kun funyaan keetiin haa baatu. Maallaqa kee walitti qabadhu. Ittiin biyya keetti galii. Karaa baankii ergadhu. Yeroo ammaa kana koo
karaa gabaa gurraachaa ergiteetu lafallee bittee namni lafa bitee suni yoo si kaade muggutuu hin dandeessu. Sababni isaas waraqni gabaa gurraachaa karaa gabaa gurraachaa kan ittiin ergitu kun suni risiitiin foorjidiidha. Seera biratti fudhatama hin qabu. Tokkoffaa. Lammaffaa maatii keettillee maallaqa ergitee hagas hin ergi jettee muggutuufillee karaa gabaa gurraachaa taanaan fudhatama hin qabu. Seerri birattis fudhatama hin qabu, nama birattillee fudhatama hin qabu. Ati erguu keessitu beeka malee namni sii beekuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaas waraqaan suni waraqaa foorjidii ejaa ta'eef. Waraqaa fudhatama hin qabne ejaa ta'eef. Kanaaf namoonni hedduu hin argine waggaa 12 dalagdee kaate meezii tokko na biraa hin qabdu jee abbaan kan bahee kaade. Maaliif karaa gabaa gurraacha irratti ergaa turte? Kan isheen itti ergite miiliyoona 1.5 bichaa karaa baankii ergite. Isa bichaa baheefi jechuudha. Miiliyoona 1.5 sana bichaatu karaa baankii ejaa ergiteef risiitii isaa deemtee baankii irraa baafatte. Isa kaanoo waggaa 8 guutuu karaa gabaa gurraacha birrii irra deemtu sanaaf jettee karaa gabaa gurraacha ergaa turte. Ammoo gaafa ni du'e mana obboloota kee wajjin hirmaadhu malee mana jiraa kootti nan aaltu jedhe namichi jechuudha. Mana isheen ijaarratte waggaa 12 shinti beetii arbaa miiciti mana isheen ijaarratte gaafa ani du'e ijoo obboloota kee wajjin hirmaatta. Isaa achitti wanni si ilaallatu tokkoyyuu hin jiru jee cufe jechuudha. So maal siniin jechuu barbaadeetanii yeroo karaa baankii ergattanii advaanteejii baay'ee qabdu. Maallaqni xiqqaachuu danda'a haa xiqqaatu. Hammas hin argatu namni amma fakkeenya 40,000 argatu tokko Itoophiyaa irratti 40,000 argata taana maal gochuu dhufte biyya Arabaa? Maal gochuu shinti beetii miicuu dhufte? Namni 50,000 argatu tokko Itoophiyaa irratti 50,000 argata taana maal gochuu dhufte biyyoota alaa? Maal gochuu dhufte? Kalas gabaa gurraacha yeroo ergattee amma dirhaamni 1,000 birrii 43,000dha karaa baankii. Karaa gabaa gurraacha immoo birrii 52,000. Ati kanarra deemuu sana ilaalta. Birrii 52,000 sana argachuun qabaa jetta. Gizee san nyaadha jettu immoo hin nyaatamtaadha. Nan nyaadhaatti nyaatamtaadha. Karaa baankii birrii 43,000 sanaatiin ergattee higgaawwiidha. Waraqata kee qabattee qucci goota hin gattu sassaabbattee kaatta. Waraqatni isaa akka waraqata dabtaraati guddaadha. Hambi yeroo deemtee ergattu karaa baankii jechuudha. Isa walitti sassaabdee kaatta. Gaafa galtullee qucci gootee wanni si shakkisiisu wayiillee yoo jiraate idaatee maallaqa hagas hin qaba jechuu dandeessa. Achirraa idaatee jechuudha. Kun risiitiin foorjidiidha. Silkiin sirkaa baduu dandeessa. Akkasumas immoo waraqaan isaallee faayidaa hin qabu. Seera biratti fudhatama hin qabu. Nama biratti fudhatama hin qabu. Maallaqa kee ergitee waggaa meeqa ergitee booda harka duwwaa hafte ebeluun na nyaate abbaan koo na nyaate haati koo na nyaate obboleettiin koo na nyaate gwaddanyaan koo na nyaate shuu faayidaa. Wanna tikikkilii hin qabdu taanaan kalassaa nyaatanii hin dhaga'u yoo jette. Dhagaa jalqaba. Amma seerri akka durii miti. Hunduu jijjiiramee jira. Itoophiyaan akka jijjiiramte hin argine. Miidiyaa irratti hin argine. Itoophiyaan akka isheen jijjiiramte. Biyyi sun Itoophiyaadha jettanii yaaddu baay'inni keessan. Itoophiyaan hagas jijjiiramte jennee eegnee beeknaa? Eegnee hin beeknu. Ijoolleen ingidda galan amma Itoophiyaa keessa galanii eega bu'aa jirti. Nuroo wuddii. Kuni wuddii. Hin galiinaa. Achuma taa'aa mi'a bitaa. Mi'allee bitachuu nan jajjabeessa. Rikomandiin godha mi'a bitachuu jechuudha. Biyyoota alaarra teessanii mi'a bitachuu isin hin jajjabeessa. Isaa achitti galuu hin galiinaa kan jedhuttillee hin murteessanii jechuudha. Nuuroon akka biddaa waddadee jira. Wanni baatanii bittan hin jiru. Wanni akkas gootan hin jiru. Achuma taa'aa. Achi akkas godhadhaa jiru. Isinoo karaa gabaa gurraachaan ergatti nam tokko onlaayinii irratti argitaa kuma birrii 52 siin ja'a hoodhu jetta gaafa birriin bira ga'e bilooka si godha maal fidda? Maal fidda? Waan fiddan ikkoo hin jiru argeemu waan fiddan tokkollee hin jiru. Ijoolleen hedduu nyaatamtanii boossanii ma'iistanii wanni fiddan hin jiru. Hin ergiinaa haala Itoophiyaa keessa jirtu kana ilaalanii maallaqa kaf godhanii isinitti himu. Kaf godhanii hogguu isinitti himan isin immoo kaf kan jette sanan argaa jettanii yeroo minniqfattanii bira deemtanii inni immoo maallaqni bira ga'u akkan tala sanaa bilooka sin godha jechuudha. Voiceeshiniin gashaan rakkoo hin qabu gin piraayiveetii namaa baasuun natti ta'aa jee malee jechuudha. Keessaan dhuftee kan natti himatte. Dubaayima keessa jiraataa itti maal godhan Dubaayii keessa yoo jiraate? Dhaggeeffadhaa dura. Amma namni kan isa Itoophiyaa keessaa ijaa yaadaa jiraniif Itoophiyaa keessa akkaawuntiin ijaa cufamaa jiruuf ijaa hi'amaa jiraniif ijaa maallaqni warasamaa jiraniif isa sinitti hin himan. Eenyutu sinitti himaa jira gadi ba'ee? Eenyutu sinitti himaa jiru? Maallaqni dabalee.
Ana zim jee maallaqni dabalee jee viidiyootu dalage jechuudha. Viidiyoon koo haga 7,000 10,000 18,000 ilaalama viidiyoon koo jechuudha. Gin wanti kikkileenyaa yeroo isinitti man hin jaallattan ijaa ta'aniif soba isheetii jettu. Gaafa sanarra geema jetta dhufte. Gizee sana immoo ani nan kolfa. Gabreeli ijoollee nyaatamti itti tik tik jee nan kolfa jechuudha. Nan kolfa. Sababni isaas isinitti maan jira. Hamma qonqon kuna buututti isinitti maan jira. Anillee gabaa gurraacha erguu keessaa bahee waa argeen ba'e. Waa argeen ba'e. Kanaafi adaba goradhaa. Maallaqa yeroo ergitanii maallaqa keessan dafqa keechan haala seera qabeessaan bakka borillee galtanii akkaataa gaafachuu dandeessanii yoo ta'e malee wanna gaafachuu hin dandeenye, wanna risiitii hin qabne, wanna dubbattee amansiisuu hin dandeenye. Cal jettee 400 amma mucayyoon tokko Dubaay kana jirti. Maqaa ishee menshiniin godhuun inna jala jirti ijaa ta'eef jechuudha. Akkaawuntii banattee dhufte. Akkaawuntii ishee irratti sim jettee gashite. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Takkatti 400 natti ergite. 400 birrii Itoophiyaa jechuudha. Birrii Itoophiyaa 400 san ani gashuu sodaadhe. Akkaawuntii kana irratti siin xaafamu. Namni sobee akkaawuntii kunoo risiitii sobaa sinitti ergu. Warri gabaa gurraacha risiitii sobaa sinitti ergu. Nan beeka siistamii isaa. Lakki obboleettii kiyya. Waan na amansiisu waan si amansiisu maatii keerratti si ergee risiitii sitti erga. Bor ati akkaawuntii keerratti akkaawuntii isheerratti hin galmaa'u. Zim jettee marratti ergiti bakka. Zim jettee mu jechuudha. Duras 400 irra jira ammallee 400 kana irratti naa gasheettee natti ergite. Achi aannan sodaadhe dhugaa dubbachuuf Gabreelii nan sodaadhe. Na jala jirti barreessuu dandeessi. Nan sodaadhe. Achi akkaawuntii soddaa ishee naa ergite akkaawuntii soddaa ishee irratti ergee soddaan ishee immoo akkaawuntii ishee irratti hagashuuf hin jedhe. Maaliif ani hin barbaadu kana hojii walitti na buusa. Maaliif hin galmaa wajaa ta'ee fi achi booda egaa maallaqni ishee achi galuusaa malee maallaqni ishee achirratti galmaa'uusaa hin beektu. Isheen na amantii narratti ergiti yeroo dheeraa natti ergaa turte na amantii na beekti. Garuu na beekuu ishee bichaa ani irratti amanuu hin dandeenye. Sababni isaas ani